Ana gibbii kiyya dhufee har'a jechuudha laaluudhaafi namni qe'ee keessa homuyyuu hin jiru. Yaa ataakiltiin illee kana fakkaata. Ana dhufee gibbii keenya jechuudha yaa bargit kireeffameetii jira amma yeroo amma kana keessatti wantoonni na gaddisiisee yoo jiraate ataakiltiiwwan iddoo kanatti dhaabe jechuudha kana yeroo sanas keessatti dhaabe indaalleen harkaa bubuqqa'eetii jira. Baay'inni isaa jechuudha yaa timaatimiin akkatti xollogee kuni bargitu waan qabate fakkaataaleedha. Kun ilaal timaatimiin akka xafarra'e kuni na jalaa xollogee jechuudha. Garasii buqqisanii garana godhanii garaa bal'isuudhaaf jechuudha. Yaa wantoonni badee wantoota hedduutu jira. Yaa ta'u homaa gochuun hin danda'amu. Shankoorallee jechuudha axiriittas xagga'aniiti kana xiranii erga deemee dhufee hin beeku turee jira jechuudha. Ataakiltiiwwan ani yeroo san dhadhaabe keessa babbadeetii jira jechuudha. Yoo kana hoggaa argani mootu nama gaddisiisa. Asitti abukaadoo tanallee daarii sanirraa hin fidee gara na dhaabee garuu qabatteetii jirti ammoo. Asittis kan biraa dhaabee garuu hin badeen beeku milikkita mukatti godheen tureeyyuu kan babbadees hin jiran jechuudha. Achitti sun harkaa xollogdee jirti. Yaa qe'een abbaan keessa hin jirre kanuma jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf guddisuudhaaf garuu waan hangam akkatti dadhabee anatu beeka. Yeroo sanii kireessineeti kan keessaa baanii jechuudha. Kana gibbii yaa ataakiltiiwwan tokko babbadee jira guyyootuma kana keessatti jechuudha. Kan jiranis jiru kan badanis badanii jiru. Ergaasii keessaa baaneetti deebi'een beeku jechuudha. Har'a dhufne asumaan akkuma si'oosii baradhuun laalaa dheetan dhufee jechuudha. Kana fakkaata baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ataakiltiin qallaaleen amma rarruutu yaa homaa gochuu hin danda'amu ka namattis dubbachuun hin ulfaata. Yaa abbichis mootu erga kafalee jiraate akka mana isaatitti haala itti mijatu hin jiraata waan ta'eef yaa warroonni xiggiirra jiru akkasumatti babbadee jechuudha. Kan bubuqqa'ee kan akkatti lafatti goggogee jira. Timaatimiin waan illee akkanatti asitti xoxxoologeetii jira jechuudha. Xoxxoologeetii jira lallafatti jechuudha. Osoo hin gahin irraa ciccite akkanatti goggogee jechuudha. Kunneen xiggiirra jiru. Kana fakkaata. Kuni bakka bishaaniiti. Haala kanaan tottolchate jechuudha. Abbaa qe'ee jenna kaa'amma booda. Kana ture yaa qalamiin hin dibamneeyyuu. Gibbiin keenya duraanii jechuudha. Gibbii keenya har'aa osoo hin taane gibbii keenya har'aa osoo hin taane gibbii keenya duraanii jennaan erga keessaa baane. Kana fakkaata baay'ee garaan na badee dhugaa dubbachuudhaafi baay'ee tokko jechuudha. Dheengadallee deebi'ee dhufee jennaan meeshaan asii akka fudhatame natti himame meeshaan manatti gatee ba'e jechuudha. Kireeffattuu mana kana keessa duraan turte baatee turteeyyuu meeshaan asitti na fudhadhee gatee deeme garuu naalaa fudhattee mana keessatti biddeenaa waan akkasii yaa gaarummaadhaaf hin darba wanti hundumtuyyuu kana dadhaabeen ture. Baadiyyaadhaan fidee asitti dhaabee as keessatti illee yaa kan qabate kan badees badeetuma jira. Akkana kinoo jireenyi biyya keessa bakkeen kun xabbaabii ture duraanii yaa ataakiltiidhaaf jecha dhiiseeyyuu garuu bubuqqa'ee jechuudha. Kana cirjedhe baay'ee tokko baay'ee garaa nama balleessa dhugaa dubbachuudhaaf illee achi jarallee bakka muka isaanii kusaayee tureeyyuu isattis mukni xaqilil jedheetidha kan jiru haala kanaan jechuudha.
wanti tokko gaabadu garaan nama bada maalifi itti xaarameeti kan iddoo kana gaame malee akka salphaatti miti garuu obsanii dabarsuu nama barbaachisa waan ta'eef jechuudha kana fakkaata uffannis laala asirratti godhamee gimbii irratti dhahee jechuudha asirratti hidhatanii nuti garuu axrii garana goonee fi turre garana xafnaayyuu ture gara ataakiltii kanatti amma garuu garana xafameetii jira jechuudha wanta hunduyyuu bakka jijjiiree garaan na gubatee dhugaa dubbachuudhaaf rabbi boo'ii na godhe amma fa'a kan arginan jechuudha bakka waan ofii yoo ta'e sassachaa ilaalaa bakka ija keessa ilaalaa har'anaa guddataa borunaa guddataa jedhameeti kan keessa jiraatamu kan namaa yoo ta'e garuu yaa hangas mara namni dantaatti hin kennu jechuudha as keessaa beetan achitti keessattummoo ataakiltiiwwan asii babbade baay'ee tokko na aarse xiqqii kanarraa jechuudha axrii bal'ifachuudhaaf jecha asitti na jalaa boboqqisanii jechuudha na ergan dhufeetti xaaraan bahee kana jireenyi biyya keessaa hin ulfaata miqqanyaanis naman teechisuu namnis naman teechisuu haalli yeroos ulfaataadha wantum hundumtuyyuu namni osoo waan ittiin hojjetee of jiraachisu hin dhabin garuu ani hin beeku bara akkamii keessa akka jiru yoom akka nagaa qabaates biyyi kun uummanni tasgabbaa'ee jiraatus hin beeku bakka biyya ormaatis galanii gaafa siqaayii ta'u gaafa waan ofii keessatti osoo hin gammadiin jiraatan baay'ee tokko garaa nama nyaataa jechuudha timaatimii bananii dhadhaabillee akkatti babbadee kinoo xoologee lafa kan jiru kanatu jira waan hundumaafuu waa baay'ee badeezzaraa kan akkas gaama xibashaa waa hedduu jechuudha xiggii kana si jammar kan ani qabate jedhu indaalle namni bilbileellee nama gaafatee kana namaan jedhee yoo buqqisellee homaa jechuu miti waan akkana sabe kanallee yoo jedhe namaa jechuu miti garuu yaada ofiitiin immootu waan tokko baballeechuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf waa hunda caalayyuu kana jedhanii osoo namatti himanii baay'ee nama aarsu jechuudha garuu muutu duuba namaa waa balleechuun qe'ee namaa keessatti baay'ee hamaadha